Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya jimaataa qabannee dhufneerra dhaabni biltsiginnaa guyyaa boruu naannoo Oromiyaatti mootummaa haaraa hundeessuuf akka ta'e beeksise. Amma mootummaan borii kaasee hin hundaa'a borii kan Oromiyaa hin hundaa'a paartilee morkattootaa karaa nagaadhaan filannoo darbe keessatti hirmaachaa turan garuu immoo teessoo hin arganne biyya bulchuu keessatti akka gahee taphatan kun jirra hin oola. Gamkaaniin hawaasnii fi jaarmiyaaleen diyaaspooraa Oromoo mormii mootummaa Itoophiyaa irratti godhamu deeggaruuf koongireesii ijaaru. Atleet Qananiisaa Baqqalaa maaraatoonii Berliin mo'achuuf haala gaariirra jira jechuu. Amma guutumaa guutuutti fayyaan koo baay'ee gaariidha. Egaa qophiisi baay'ee gaarii hojjeta. Odeessaalee biroos qabna. Galaanaa Balaa nu waliin tura. Tajaajilli maallaqa daddabarsaa gama moobaayilaa Itiyoo Teleekoom ka Teeleebir jedhamu hojii jalqabee ji'a 4 keessatti birriin biiliyoona 1.1 socho'uu ibse. Itiyoo Teleekoomitti hoogganaan dhimma maallaqaa moobaayilii obbo Buruuk Adhaanaa BBC'tti akka himanitti tajaajilli maallaqaa hedduun ka socho'e karaa bittaa kaardii moobaayiliiti. Almost aገልግሎቱን ከጀመርን 4 ወር ሞልቶናል. erga tajaajila kana eegallee gara ji'a 4 ta'eera. Caamsaa 11 eegalle. Amma fayyadamtoota miiliyoona 6 ta'an qabna. Teeleebir fayyadamuun hanga ammaatti daldalli miiliyoona 10 ta'u gaggeeffameera. Walumaa galatti hanga ammaatti Teeleebir fayyadamuun birriin biiliyoona 1.1 ta'u socho'eera. Tajaajilli yeroo bilbila bitachuu maallaqa harkaa caalaa kan sochoosudha. Inni taanu tajaajila kana fayyadamuun maallaqa namni tokko gara nama biraatti ergudha. Egaa maallaqi hagi kun akka socho'uuf tajaajilli akka herrega baankii Teeleebir waliin wal qabsiisuu gabaa deemanii Teeleebir fayyadamuun kaffaltii gaggeessuu fi biroon kanneen gumaachanidha. Tajaajilli kun uummata bal'aa bira geessisuuf hojii dabalataa akka hojjechaa jiran ka himan obbo Buruuk kana dhugeessuufis tajaajiloota haaraa dhiyeessuuf karoorfanneerraa jedhan. Erga bara 2019 dorgommii kamuurrattu kan hin hirmaannee fi koronaa vaayirasiinis qabamee ka fayye atleet Qananiisaa Baqqalaa maaraatoonii Berliin dilbata dhufurratti qabxii gaarii galmeessuuf qophaa'u BBC'tti hime. Waggoota lamaan darban bu'aa bahii keessa darbe simeera. Egaa qophiin koo gaariidha. Akkuma beekamu waggaa lamaan darbe kana keessa wal dorgommii maaraatoonii hin goone because COVID-19 wal dorgommii irratti hirmaachuu hin dandeenye baay'inaani. Bara darbe immoo London irratti silaanan hirmaadhayyuu xinnoo lukatu shaakala irratti lukna butamee ture. Sababa saniin London odoon fiignan hafe amma guutumaa guutuutti fayyaan koo baay'ee gaariidha. Egaa qophiisi baay'ee gaarii hojjedhe egaa amma sanbata dhufu nan hirmaadha jedheen yaada. Tole amma Berliin galtee jirtaati? Berliin hin jira har'a ganaman gale. Kanaaf haalli qilleensaa isaa akkam argaa jirtutti wanna danqaasitti ta'u sitti hin fakkaatu? Egaa gaariidha amma qilleensi har'a qilleensi isaa baay'ee gaariidha. Egaa ta'u malee har'arra immoo sanbatarra hin jijjiiramedhani foorkaastiin isaanii egaa qilleensa kanarra mijaa'aa ta'a jedhamee yaadama gaariidha qilleensi isaa. Tole dorgommii kanarratti ati dorgomaan qormaatanatti ta'a jettee yaaddu atleetiin eenyu faadha kan hirmaatan? Egaa wal dorgommii irratti akkuma beekamu hunduu dorgomaa cimaan ta'a jedhee seenaa wal dorgommii irratti eenyu dorgomaa cimaa akka ta'u duraan dursitee tilmaamuun xinnoo hin ulfaata. Haa ta'u malee wal dorgommii kana irratti ijoollee cimootu irratti hirmaata. Kan akka Guyyee Adoolaa fa'aa hin jiru ijoolleen akkasuma Keeniyaanis hin jiru. Egaa wal dorgommiinis naafaa ta'a jedheen yaadu. Ayyee waggoota lamaan darban bu'aa bahiiwwan akka dhuunfaattis akka ogummaa keetiin mudatan muraasatu nu ibsite. Egaa akkuma beekamu wal dorgommii olompikii baranaa darbe kana Tookkiyoo irratti silaanan hirmaadhaa ture hirmaachuus qaban ture. Egaa inaanfa sababa nama tokkootinan wal dorgommii irraa hafuu danda'e dhiibbaa guddaatu irratti uumame. Qabxiinis immoo akkuma argitan sanii wal dorgommii san irratti garuu waan itti gaddeen jira wal dorgommii san irratti jechuun hirmaachuu odoon qabu nan hirmaachifne. Maal godhuu hin danda'arse. Si qabee akka ture. Haa ta'u koronaa irraa dandamadheen ture koronaa baay'ee sin dhukkubsanne
qormaata irratti ofirratti arge malee akkasumas dhukkubbiin dhukkubeen jiru haaluma laayyuttanii irraa damdamadhi yeroo sanii. Dorgommii amma itti qophooftee hawwiidhaan eegaa jirtu akka ta'e nan hubadha. Milkaa'ii galatoomi. Galatooma isinis baay'ee ulfaadha. Dhaggeeffattoota gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Hoogganaan duraanii amantaa Taalibaan adabbii cimaa akka ajjechaa fi qaama hir'isuu Afgaanistaan keessatti deebi'uufi jedhan. Mul'aa Nuruddin Turaabii amma mana hidhaa hoogganaa akka jiru AP'tti akka himetti adabbiin qaama hir'isuu haaraan nageenyaaf barbaachisaadha jedhan. Adabbiin akkasii kun akka Taalibaan bara 1990 keessa gochaa ture san uummata fuulduratti kan raawwatamu hin ta'u. Mootummaan UK Itoophiyaa dabalatee deeggarsa maallaqaa biyyoota naannichaaf kennu hir'isuuf murteessu beeksise. Koreen paarlaamaa UK ammoo deeggarsa maallaqaa mootummoota biyyoota Afrikaa muraasaaf kennu hir'isuuf murteessuun of tuulummaadha akka malees nama mufachiisaa jechuun qeeqeera. Qondaala mootummaa Uganda maallaqa deeggarsa hawaasaa miidhamanii gargaaruuf ergame hatuun himatame irratti hidhaan waggaa 40 fi adabbii maallaqaa doolaara miliyoona 5.4 irratti mure. Waajjira ministeera muummeetti hojjetaa herreegaa akka ture Godfrey Kazinda walumaa galatti maallaqa doolaara miliyoona 26.4 hatuusaa AFP'tu gabaase. Odeessa keenya ka itti aanuuni paartiin badhaadhinaa ka filannoo biyyaalessaa waxabajjii darbe injifate boruu eegalee mootummaa haaraa hundeessuu akka eegalu beeksise. Dubbii himaan dhaabichaa Dr. Biqilaa Urrisaa ibsa BBC'f kennaniin guyyaa boruu mootummaan haaraan naannoo Oromiyaa akka hundaa'u himaniiru. Kana keessattis dhaabbileen mormituu dorgomanii garuu ammoo hin injifanne biyya bulchuu keessatti hiree akka qabaatan ni godhamaa jedhan. Hundaa'uun qophiin taasifamaa ture sun gaafii uummataa karaa deebisuu danda'uun mootummaan amma hundaa'u kun dhaabbii cimaa qabaatee akkamittiin gaafii uummataa deebisuu danda'a karaa jedhuun ilaalamaa jira jechaadha malee seeremoonii isaa miti jechuudha. Akkaataa gaafii uummataa deebisuu dandeenyuun qophiin taasifamaa ture. Amma dura ministeerri muummee Abiy Ahmed dhaabbilee siyaasaa filannoo keessatti hirmaatanii garuu immoo hin milkaa'iniif mootummaa haaraa ijaaramu keessatti gahee akka qabaatan aangoon kennamuufi akka danda'u ibsanii turan. Sun sadarkaa naannoo Oromiyaattis sadarkaa federaalaattis raawwatamuuf deema. Karaa paartiitiin kutannoon jira. Karaa muummichi ministeeraa keenyaa fi pirezidaantiin paartii keenyaa kutannoo olaanaa qabu. Kanammoo sadarkaa koree hojii raawwachiistuu paartii keenyaattis ta'ee sadarkaa miseensotaa irratti mariin irratti taasifame sadarkaa adda addaatti mari'annee kan irratti walii galame waan ta'eef mootummaa hundaa'u sadarkaa federaalaattis ta'ee sadarkaa mootummoolee naannolee keessatti paartilee morkattootaa karaa nagaadhaan filannoo darbe keessatti hirmaachaa turan garuu immoo sababa adda addaatiin sagalee caalmaa argatanii teessoo hin arganne biyya bulchuu keessatti akka gahee taphatan taasifamee hojimaanni qophaa'aa tureera. Kuni hojiirra hin oola. Amma mootummaan borii kaasee hin hundaa'a. Borii kan Oromiyaa hin hundaa'a. Ittaansee naannoleen naannoon Amaaraa, Gaambeellaa, Finfinneen hundeessaa deemu waan ta'eef isarratti ifoomsaa qajeeltoo isaarrattii fi kutannoo fi murtee paartii irratti qofa yoo walii galle gaariidha. Gadi fageenyaan diteelii isaa garuu gaafuma mootummaan hundaa'uu fi hojimaata isaa keessatti waliin ilaallaa kan deemnu ta'a jechuudha. Hayyee tarii fudhatamummaa mootummaan haaraan naannoo Oromiyaa keessatti qabu gaaffii isinitti ta'a? Obboleessa koo karaa kamiinuu fudhatamummaa jechuun paartii kumaatamni keessatti hirmaachuu otoo hin ta'in fudhatamummaa karaa ummataatiin ilaalamu. Ummanni lakkoofsaan gara miliyoona 17-18 ta'u gadi bahee galmaahuu qofaa miti gaafa guyyaa filannoo hanga halkan keessaa sa'aatii 7tti filannoon ganna keessa gaggeeffame bokkaa keessa cabbii keessa dhoqqee keessa dhaabbatee dukkana keessa dhaabbatee filadhu malee hin galu jedhee rakkoo kamiyyuu dandamatee filate eenyurraa barbaanna fudhatama mootummaa qaama alaa dhufe yoo sartifikeetii sanuu kennu barbaanna moo yookiin immoo dhufe harka walitti nuu dhahu barbaanna moo waancaa sanuu kennu barbaanna. Carraa fi danqaaleen mootummaa haaraa hundeessaa jirtan mudataa jettanii yaaddan maal fa'aadha? Mootummaa paartii badhaadhinaatiin hundaa'e mootummaa isa jalqabaati. Kuni mootummaa jalqabaati jechuun jijjiirama baay'ee abdii namatti kennu garuu qormaata adda addaa keessa darbeeti mootummaa amma ji'a kana keessa hundaa'u kun kan hundaa'aa jiru. Rakkoon nageenyaa bakka adda addaa naannolee adda addaa keessa hin jira. Kuni qormaata guddaadha.